Hayyee nageenya waaqee gooftaa hunduma keessaniif haa ta'u jecha arrawwa tokko isinitti hima. Gaaf tokko maaltu ta'a namicha humnaan bulaa tokkotu lafa qota ture. Namichi kuni yeroo lafa qotu waan akka zaabbaa yookiin ammoo qottoo kana fayyadamee lafa qota ture. Sana booda gaafa lafa qotu maal jedha lafa qotaa takka gaaf rukutu wayi Adaam jedha. Takka gaaf rukutu wayi Adaam jedha. Namichi humnaan bulaan kun akkasitti lafa qotaa jiraata yeroo hundumaa maqaa Adaamii waama jechuudha. Sana booddee gaaf tokko namichi abbaan qabeenyaa tokko ammoo dureessi tokko daandii inni lafa qoturra yeroo darbu namicha kana argee yeroo inni wayi Adaam jedha lafa qotu arge. Sana booddee itti goree namichatti akkas jedheen maaliif wayi Adaamii jedha lafa qotu jedhee gaafate. Sana booda namichi humnaan bulaa kunis deebisee akkas jedhe. Sababa Adaamii akkana dafquun kan koo akkana dadhabuun kan koo sababa Adaamiiti. Yeroo san osoo Adaam waan waaqayyo gooftaan isaan jedhisan dhaga'ee hojiirra oolchee har'an akkatti hin dafqu har'an akkatti hin dadhabu dadhabbii kan kootiif sababa kan ta'e Adaamii isa waaqayyoon dhaga'uu dideeti firee waaqayyo gooftaan in nyaateetti jedhe kan nyaate Adaamii sababiin dadhabuu kan kootii jedhee itti himate. Jedhee namichi yaadee kootume mana kan kootti siin galaa jedhee qabatee gara mana ofiitti hin galee namicha kana. Sana booddee manichi namicha abbaa qabeenyaa namichi sana booda guyyaa muraasa booda namicha akkas jedheen ani amma lafa ta'een deema waan ta'eef mana kana hundumasaa qabii akka kan keessa jiraadhu jedhee furtuu itti laata. Mana kana waan mana kana keessa jiru hundumaasayyuu fayyadamii garuu ammoo baaksii kana hin banin laakiin waan akka saaxinii kana baaksii wayii hin baninii ishee kana qofaa waan mana kana keessa jiru ammoo hundumaasayyuu fayyadamii jedhee furtuu hundumaasaatti laatee namichi abbaan qabeenyaa kun bira deeme yeroo hamma ta'eef jechuudha. Sana booda namichi humnaan bulaan kunis qulfii yookiin ammoo furtuu namicharraa fudhateeti manicha san akka isaatti keessa jiraatee ture. Yeroo muraasa keessa jiraatee guyyaa muraasa booddee ammoo namichi humnaan bulaan kun gaafii keessa gale. Gaafii isaa maalidhaa? Waa'ee saanduqicha sanii yookiin ammoo waa'ee baaksii sanii saaxina sanii jechuudha. Gaafii keessa gale. Maaliif abbaan qabeenyaa kun waan mana kana keessa jiru hundumasaa fayyadamii garuu ammoo ishee san hin tuqin maaliif naan jedhee gaafii keessa gale. Sana booddee akkuma ta'eeti isa saaxinii kana yookiin ammoo baaksii kana hin banee gaafa banu maal ta'e beektu hantuunni baatee keessa lixxe. Hantuunni baatee keessa lixxe. Sana booda guyyaa muraasa booda abbaan qabeenyaa kun in deebi'ee gaafa deebi'ee baaksicha ilaalu baaksichi banaadha. Sana booda itti deebi'ee akka jedheen ani waan mana kana keessa jiru hundumasaa fayyadamii garuu baaksii tana hin tuqinsiin jedhee maaliif tuqxee ittiin jedhe. Kanaaf har ammaan booda wayi Adaam osoo hin taane wayi anaa jecha lafa qotii ittiin jedhe. Sababni isaa innis dhaga'uu dide dura sababa Adaamii akkana ta'e Adaam waaqayyoon dhaga'uu waan dideefi. Waaqayyo gooftaan firii kana hundumasaa nyaadhu garuu ishee tanatti hin bu'in ittiin jennaani dhaga'uu didee firii waaqayyo gooftaan hin nyaate ittiin jedhe nyaate. Kanaaf wayi Adaam otoo hin taane wayi anaa jedhaa lafa qotii atis dhaga'uu diddeetta jedheen. Kanaaf amma gaafa jireenya keenyatti deebinu waaqayyo gooftaan nuttis waan baay'ee dubbateera. Waaqayyo gooftaan nuttis waan baay'ee haasayeera dubbisa keessatti. Namni baay'een jireenya isaa keessatti Adaamiin komataa jiraata. Osoo Adaam firee isa nyaachuu baate har'a akkana hin taanu firee mi'ooftuu waaqayyo gooftaan hin nyaatin ittiin jedhe san nyaachuu otoo baate Adaamii har'a akkanatti hin dafqinu har'a akkanatti hin hojjannu. Namoonni jedhan baay'een jiraachuu danda'an yeroo kana yookiin bara kana. Garuu ammoo ammallee waaqayyo gooftaan waan baay'ee nutti dubbateera. Waan kan hojjedhaa waan kan hin hojjetinaa nuun jedheera. Nusi waan waaqayyo gooftaan hojjedhaa nuun jedhe yoo hojjenne waan waaqayyo gooftaan hin hojjetinaa nuun jedhe ammoo yoo
hin hojjenne akka dubbii isaatti yoo deddeebine waaqayyoon gammachisuu dandeenya. Lafa waaqayyo gooftaan nu jala keessas jiraachuu dandeenya. Yookaan ammoo waan tokko balleessaa kaa Aadaamiin komachuun hin danda'amu. Ofii balleessitee hamma ati sammuu ittiin yaadu qabda. Sammuu ittiin waa hojjettu qabda. Waaqayyo gooftaan siif laateera. Kanaaf sammuu kan keessatti fayyadamtee akka dubbii waaqayyootti jiraachuun waan waaqayyo gooftaan hin tuqin siin jedhe hin tuqin. Waan waaqayyo gooftaan ammoo hojjedhu siin jedhe hojjedhu akka dubbii isaatti jiraadhu. Yoo sana waaqayyoon gammachiisuunis danda'ama. Kanaaf ofii balleessaa kaa wayi Aadaam jechuun baay'ee ulfaata. Kanaaf gaafa ofii balleessitan gaafa ofii dogongortan wayi Aadaam osoo hin taane akka namichi sun jedhe maali gochuudha? Wayi ana jechuudha. Ulfina guddaa waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf akka dubbii waaqayyootti akka jiran waaqayyo gooftaan hunduma keenyas nu haa gargaaru. Beekamaadhaaf foon uffatoodha nuti dadhaboota yaan namaa amma jijjiirama. Kanaaf waaqayyo gooftaan waan hunduma keessatti hunduma keenya iyyuu nu haa gargaaru. Eebbifama waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Barri keessan haa eebbifamu. Waaqayyo gooftaan balaa tasaa jalaa dhukkuba jalaa wanta hamaa jalaa hunduma keessan biyya keenya hunduma isaa waaqayyo gooftaan haa eegu. Eebbifamaa jiraadha.